Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira obboleewwan baga jiraata isiniin jecha har'a wantoota lama isinii qabadde dhufee tokkoffaa karaa salphaan iskiriinshot bilbila keessan irraa osoo akka dur beekamu san dirqama bilbila keessan harka quba lamaaniin bukkee bilbilaatiin cuqaastanii iskiriinshot kaasatan har'a karaa salphaa iskiriinshoti fuula bilbila keessanii fakkeenya akka argaa jirtan kana kunoo iskiriinshoti karaa salphaan fuula bilbila keessanii irra kaa'attanii akka itti fayyadamtan akkamitti akka gubbaa haaraa baafattan isin agarsiisaa nafaana turaa isiniin jedha. Warroonni haaraa taatan gara YouTube channel kiyyaa dhiqaa Adam Tuubee like share subscribe godhaadha. Like gochuun hedduu nama gargaara, namoota hedduu bira giyaa. Like godhaa warroonni subscribe naa gootan jirtanis viidiyoo yeroo daawwattanillee like godhaa. Bu'aa kafaltii isinin gaafatu bilaashuma waan ta'eef quba keessanii sekoondii tokko waan hin geenye like gochuudhaan likein akkana bira giyuu nama gargaara waan ta'eef akkasiin akka namni birootti fayyadamu godhaa isinin jedha. Asumaan immoo warroonni intarneeta kafaltii malatti ittiin fayyadamaa turtanii yeroo ammaa kana warroonni zaynii hajoollee hedduun itti wallaaltanii jirtan waan ta'eef aappii kana irra deebi'ee isin agarsiisan ture. Aappiilee kana sadeentu amma akka ajaa'ibaatti dalagaa jira. Kafaltii malee fi akkasumas kariyaala 60 warroota baatiitti hidhatanii jechaadha. Aappiilee kana hunda isaatiihu aappii kun immoo pilaastoor keessa dhaqxanii update gootanii erga update gootanii booda update sin gaafata jechaadha. Warroonni update hin goone update yoo gootanii jiraattan ta'e ifumaa'uu yoo keessa seentan intarneeta erga qabatanii update fudhanii kuni ka 60 dalagaa ammaaf zaynii ofirraa haqeera ka bilaasha saniiti. Amma ka asirratti bilaasha dalagaa jiru jaawii qofaadha bilaasha dalagaa jiru akkasumas zaynii 60 fi moobaayilii 60 ka dalagaa jiru jechaadha. Itti aansuudhaan immoo kaanni abbaan amma moobaayilii zaynii fi zaynii ka dalagaa jiru zaynii fi jaawii aappii kana kunillee bilaasha dalagaa jira. Isallee haaromsitanii erga haaromsitaniin booda moobaayilii asirratti kunoo zayniin sarbikkatana jira jechaadha. Kunoo dafee yeroo yerootti update gaafata waan ta'eef update san gochuu hin hifatina yookaan immoo keessuma seennan inni update miti ammatuma ofiitii update godhaa jechaadha. Akkasitti irraa itti fayyadamaa isin jedha. Warroota aappiilee kana gubbaa aappiilee kana sadii warroonni fayyadamtanii ka zaynii kuma argaa jirtan kana zaynii fi jaawii irratti bilaash dalagaa kafaltii malatti jechaadha. Akkasumas zaynii fi moobaayilii warri 60 fi wantoota 25 warroonni hidhatanii jirtan asirra isin jira. Hunda isaatu ilaaltanii itti fayyadamuu dandeessanii isin jedha. Itti aansee aappiilee kanalleedha. Kun immoo kunis akka jaa'ibaa dalagaa jira yeroo ammaa kana zayniidha. Wanti isin beekuu qabdan aappiin kun dafee yeroo tokko isiniif hin banamu yeroo 2-3 itti deddeebitanii isinii banama. Ergasii immoo warroonni akkanumatti dalagsiisaa jirtan akkanatti isin hin dalagu dirqama sa'aatii kana asitti sa'aatii yeroo isin jala dhaabate bikka tanarra cuqaastanii asirra cuqaastanii viidiyoo beeksisa xiqqoo beeksisa gabaabduu agarsiisuu hin viidiyoo dalagsiisuu hin dagatinaadha akka sa'aatii isin dabalu jechaadha. Amma kallattumaan gara barnoota iskiriin akkamitti waan irra baafanna ka jedhu isin agarsiisa. Fakkeenyaaf argaa jirtan iskiriin kun asirra baafadhan jedhanii kun iskiriima jechaadha. Waa kaasuun barbaadina salphumatti kaasaa jechaadha. Taaba tokko malatti isin akkam setting keessa seentanii erga setting keessa seentaniin booda bakka kanarra display bakka irra cuqaastanii erga display irra cuqaastaniin booda ol buttanii bakka arma gadii kanarratti ed game bakka ed game plans bakka irra cuqaastanii jecha asirratti aga cuqaastaniin booda fakkii asirratti ni baasaa jira. Erga asirratti ni baaseen booda kunoo bakka kanarra tuqxanii jechaadha. Bakka kanarra tuqxanii asirratti erga tuqxaniin booda wantoota kana asirratti isinii baasaa jechaadha. Fakkeenyaaf wantoota isin fuula bilbila cinaa bilbila shaashaa bilbila keessanii irratti godhachuu qabdan isiniif baasa jechaadha. Maal gootanii asitti bakka isa screenshot keedhu ilaaltan jechaadha. Asitti ilaaltanii wantoota garaagaraa akkuma argaa jirtan kana Galaxy Store keessa seentaniis wantoota aappiilee kana wal fakkaatan wantoota hedduu gabbuufachuu dandeessan jechaadha. Eessa bakka toosun kunoo asitti akkuma argaa jirtan kunoo cinaa bilbila kiyyaa kunoo asuma shaashuma bukkeedhaan jira jechaadha. Kunoo asitti akkuma argaa jirtan kana jechaadha. Kunoo waan kana argaa jirtan jedhee yaada waanuma kana jechaadha. Wantoota kana asitti cinaa shaashaa bilbilaarra buufattanii jechaadha. Erga shaashaa bilbilaarra buufattanii kuni garuu iskiriinshootiin isin agarsiisu asuma gubbaasnis ta'a akkuma argaa jirtan kana hunda isaatu
sararaan gaheera keessan ammaaf yeroo ammaa kana keessan kanarra jiraachuu mala yookaan immoo kanarra jiraachuu mala akka godhuu qabdaniin screenshottiin kunoo bakka kanatti argama bakka sarara kana sinifida sarara kana gubbaa hara cuqaastanii erga asirra cuqaastaniin booda bakka edine dhufan asirra sinifida jecha asirra sinifida add gootan isin yookaan immoo screenshot yoo sinifinne fakkeenyaaf kunoo screenshot yoo hin qabanne jecha bakka screenshot hin qabanne maal gootanii quba keessan screenshot asirraa fuutanii lafa adda haaraa fuutanii screenshot asirra keessanii jechaadha asirra keessanii ergasii add gootanii jechaadha salphumatti add gootanii kunoo salphumatti gubbaarra sinii bahaa jechaadha steebii kana hordoftan salphumatti barabbaafachuu dandeessan screenshot kaasuudhaaf waa tokko isin barbaadu amma yeroo daftanii waa tokko kaasuudhaaf ta'abbiin qabu jechaadha akkasitti fayyadama like share subscribe gochuun dagatila tiktok kiyyallee follow godha haga barnoota dhufu wal deebiin nagaa